nabira jira kottus gori nabira. Maqaa isaa isinitti himaa kunoo mucaa fudhee dhufee jira kaleessa gaa sa'aatii 10 irratti daa'ima kana du'eera jedhame kana fudheen dhiyaadha jedhee waadaa isiniif seenee tan ture kanaafuu kunoo fideen dhufee jira. Assalaamu alaykum warahmatullah. Egaa obboloonni keenya baay'een isaanii kaleessa bu'aa turanii baay'ee gaddaa turanii ati duuteetta jedhameeti ati garuu hundunee alhamdulillah lubbuudhaan jirta. Odeeffannoo dogoggoraa nu qaqqabeen baay'ee burjaajaati kan turre. Meemee salaamataa gaafadhume ijoollee obboloota keenya. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Egaa lubbuudhaan jira baga lubbuudhaan rabbii ijaan wal nu agarsiisee isiniin jechaa jira. Meemee maqaa kee eessatti akka dhalatte eessaa akka turte akkamittiin akkaan bilbilaan si quunnamee si argadhee fi jecha siin jedhame sana gara boodaarnaa ibsita garuu meemee eessatti akka dhalatte maqaan kee maqaan abbaa keetii eenyu akka ta'e mee ibsiif ijoolleef. Abiraan Naziif abbaa fi taayaa aanaa geeraa godina Jimmaa. Neetworkiin keenya waan citee natti fakkaata. Sagaleen nagaama. Dhiifama sagaleen citee ture neetworkiin gaa baay'ee rakkachaa jirra. Sagaleen nagaama. Jira sagaleen. Aye, sagaleen jira, sagaleen nagama. Innagama sagaleen. Aye, thank you. Aye, meemega obboloonni keenya baay'een si daawwachaa jiru namoota 3,600 si ilaalaa jira. Meemee obboloota keenya si ilaalaa jiran kanaaf meemee irra deebii salaamataa gaafadhuuti maqaan keenya akka ta'e eessatti akka dhalatte meemiif. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maqaa koo barbaannaan aanaa Abiraan Naziif abbaa fi taayaasiin aanaa geeraa ganda qollaa sullaacha. Egaa Abraar Naziif jedhama godina Jimmaa aanaa geeraa ganda qollaa sullaachaati kan inni dhufe. Meega kaleessa ati balaa konkolaataatiin lubbuun kee darbeera jedhamaa ture. Mee kana dhageessettaati? Nageenyi nama takkate. Maal siin jedhan yeroo sitti himan? Indii edamaadha Jimmatti edamaadha. Jimmattiin du'e yeroo kana dhageessu achumaan eegaa seenatti waamnaachiin fi garbe karaa keenya biyyoo rabbashii dhugaase. Haa dhugaasee baay'ee rabbashamaa ture. Yeroo namni si bilbilee si gaafatu mee maal jettee nati? Ana obboleessa gosti dabalee malee namichi. Yeroo amma fakkeenyaaf ani yeroon si haasofsiisu sana poolisii bira turteeti? Jechuun alan si taasa'u sana poolisiin maal siin jedhe? Poolisiin liturgii ta'etti deettanii isa suuraadhaan kaasaa. Eeyyeegaa kaleessa baay'ee rabbashamaa turre baay'ee cinqamaa turre. Neetworkii sagaleen jira laata? Ayyee kaleessa baay'ee rabbashamnee baay'ee gaddinee baay'ee bo'aadha kan nuti turre jechaadha. Kaleessa bilbilaan yeroon bilbiluuf poolisiin illee qaamaan deemee barbaadee obboleessi eessumni isaa namni Zeenuu jedhamu barbaadee bilbilaan hin quunnamee argadheeni waggaa 100 jiraatu boomcaan kun. Alhamdulillahi rabbil alamin rubbuudhaan jirame alhamdulillahi rabbil alamin jedhee. Alhamdulillahi rabbil alamin. Meega obboloonni koo biyyoota garaa irraa ustaaz raayyaa illee dabalatee baay'eedha kan kaleessa bo'amaa ture baay'eedha kan kaleessa gaddaa turre meemee warra akkas kaleessa osooti lubbuun jirtu akka waan ati duuteetta jechaadha duuteetta jedhanii nahanii ana dabalatee baay'ee gaddinee bo'aa turre. Nashiidaa ustaaz raayyaa keessaa sagalee kee miidhagaa sanaan meemee irra nuu buusime tokko. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Sagalee kee ol kaasiiti. Baranaan jibbe argaa waliin oode naannoo dhaabbee kumsaa firoomaa wal qoode gaarii walii qoode sherrii walii qoode. Citeera neetworkiin keenya ammasii. Sagalee kee garuu akkuma ciradhu sirriitti sagalee. Akkasuma biyya namni deeggarate. Adda barumsa isiisaa waliin kan inni. Buufatte? Dhiifama nuuf kolchaa gidduudhaan hin qabamaa jirra asiidiin hin dhabamu rakkoon hin dhabamu haa ta'u malee
dhaamsa keenya waadaa keenya guuttachuudha gonkuma duuba hin deebinu namoonni daawwachaa jirtan namoonni 4,900 daawwachaa jirtan ammallee dabalaati sheer godha namoota baay'eedha kan nuti barbaannu obboleessi koo kun daa'imni xiqqaan kun kan feestaalii magaalaa Jimmaa keessa naannessee gurguree jiraatu haadha isaa Ramadaaneekaaf dubbisuuf geeraa deemee ture amma dhufee jira osoo inni geeraa jiru lubbuudhaan jira alhamdulillahi rabbil aalamiin egaa osoo cituu baatee nama ku egaa homaa gochuun dandeenyu wallaahi baay'een gaddaa jira neetworkii keenyatti baay'een gaddaa jira neetworkii biyya kanaatti wallaahi akka har'aa gaddeen beeku ani egaa namoonni 5,100 seentan anaa dhufu baga seentanii irra deebiinsi yaadachisaa obboleessi keenya kun kan kaleessa lubbuun darbeera jedhamee odeeffamaa ture garuu lubbuudhaan nu jira alhamdulillahi rabbil aalamiin amma gaa neetworkiin sirraa irra natti fakkaata alhamdulillah meemee nashiidaa ustaaz raayyaa abbaa maccaa kan duraan ittiin beekamu ustaaz raayyaan illee kan peejii isaanii irratti raayyaa lammaffaatu argame jedhanii gammadanii turan maxxansaniiti kan isaan turan jechaadha meemee jedhigaa meemee sagalee kee bareedaa sanaanii sagalee sirriitti ol kaasitii obboloonni koo nama 5,100 si daawwachaa jira waan ta'eef nama 5,200 kanaaf mee sirriitti sagalee kee ol kaasitii Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Baranam ne jibbe arga wali node nano dabbe kun safiroma wal kode kairi wali kode sharri wali kode qaumi bayi fate iblis ni gammade khijim ni dugomi akinta egate bareni fokis ambarede mu'min nafana be shaytani barode bishaan tudee moota ibidda daamota waa'ee kokalisa suphaatu minyaa'ee dhugaa nama goode yaa rabbi keenya maaluma nu goode maaltu dhufa boode yaa cibtuudha jamaa ittiin nu milkeesse yaallah yaa ramaa bara namni jibbe argaa waliin oode naannoodhaa beekumsa firooma golkoode khayrii walii koode sharrii walii koode qaumee baay'ifate iblis ni gammade kejemni dugome akinta egade bareni fokisaan barede mu'min nafana be shaytani barode bishaan tudee moota ibidda daamota sobatu mi'aahe dhugaa nama goode yaa rabbi keenya maaluma nu goode maaltu dhufa boode yaa cibtuudha jamaa ittiin nu milkeesse yaa Allah yaa Rahman ajab jiru dunyaa wama ajaa'ibaa hundinuu umfifiga hundinuu taaba gari nakida banka nakida daba yoo qalbiidhaan lallee wama nama dhiba waa lama bitate gurgurata gabaan lamaan sun jannata yookaan yaazaba azamnis tola mete taabbachuu qaba waan rabbiin dhowe hunda jechuu qaba kunootuma jirra yaadeera gabaaba jiru bal'ifachuun cunqurse walleeba innoo naman dhiisuu keessa nama kuuqa ahyaa dubbii akeeka amma yoomnu famaa ittiin nu milkeesse yaala ramaan assalaamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh egaa dhageessanii jirtu sagalee isaa baay'ee nama ajaa'iba sagalee akka ajaa'ibaa sagalee akka ustaaz raayyaa lammaffaadha kan nuti qabnu alhamdulillahi rabbil aalamiin lubbuudhaan nu jiraachuun isaas egaa baay'eedha kan nama gammachiisu wallaahi meemeega an sagalee dhuma isaa addaan kutuu hin barbaadu meemee itti funaafuuf hime nashiidaa ustaaz raayyaa bareedaa samee itti naafuuf bismillahirrahmanirrahim diini islaamaa araganne waan caalaa fadle rabbalala دين إسلام أرجعني وانجالا فضل رب العالمين باسمك الكريم يا الله يا رحمن يا رحيم الله ربي العرش العظيم الله نبو فدو صراطك المستقيم جنب سكجيلا إسلام أرجعني وانجالا فضل رب العالمين صلوات الله يا الله ورحمة الله الله وبارك عليهم الله يا الله وبيننا وبينكم قوة في الله نسلم أرجعني وأنجالا فضل رب العالمين بايتو يدجر ميمي جري ميمي
arkaanun islaamii baradhaa yaa nama namni isa barate islaama jedhama tokkoffaan shaadaa tokkichummaa rabbii muhammad ergama rabbii ta'u barii sirra haa jiraatu raamanni nagaanii amma jiraatanii samaa'ee fardeeni salaata jechuuni jannata akka keessa gos tokkotti daha bor jahannam keessa ramadaana jechuun saamunaa zambiiti bareechaati sooma rabbitti amanaati akiru minul karim maa jedhe si gaafatu awwalarra yaaru hiriyaa kan kee naadike nadikeesse naadike natti cufte deemtu sirra allahu allah yaa rabbi hundarra diinii mana baane nu gargaara dara rabbi rahmata arrahmaanu rahim dawaa ummata ati nu qajeelchi karaa jannata amin ayyu waaqayyo yoomuun dulloomu hin jijjiiramu gaafa samaawaati fardin diigamu namni salaanne islaaman jedhamu kaafira ta'unsa wallahi shakkamu kaafiraaf islaama salaatan layya'e nama salaata salaate rabbuma tayya'e nama salaata dide rabbiin abaareera allah subhanallah ibidda jahannam isaa wareegeera du'aa isaan niqamu ittiin salaatamu akkasumaan naqee qabriitti agatamu waa'ee babaadhaaf ilmumu warreen haadhaaf ilmu in salaachifanne of qofaa salaatuun waa'ee isaan fayyanne of qofaa cinqiidha ittiin gaafatamu maaliif in salaachifanne jechuu qixaaxamu yoo jarrii didanii wajjin hin taa'ini muhammaditti salaatuun allaman seeyni allahu ilaahi kaaliqul wara ka shariikaa tokko hin qabne obbira mootummaan namaa hin jijjiiramti mootummaan rabbii kan zalaalami mootummaan namaati taatan midhaatti dalabu kan rabbii moyaa hafisatee ilaa jireenya rabu mootummaan namaa hin jijjiiramti mootummaan rabbii kan zalaalamiin محمد رسول الله رقم رب الله أكبر يا داس ممكن تقرأ قلب الدم كاكو ربنا أنا بلغنا زبابة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله إيجا سجله إنساقا إنكو فمو وعي مجاكنا اتدي بنا إنو مدبنا إيجا مجاكنا يادتني تتوني ملا نموني كم نشاني في بسد دعوة شاجرتن ردي بيان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنين جتشون بربادا أنا أعرفو أن أبدي جتاچو أبا بيتي إيجا كليسا دوغو قران لبون سادر بيرجت أمي ميديالينا واسارات بايرا فما turree jirra jechaadha isaaf irra deebi'an dhiifaman hin gaafadha ammas jechaadha hunduma keessanii isallee dhiifama gaafadheen jira ammas irra deebi'aati sheer godhaami namoonni sheer hin goone rabbiif jecha sheer godhaa namoota kaleessa qalbiin dhukkubsate mucaan kun lubbuun dhuguma darbe se'anii qalbii dhukkubsatan irra deebi'aati sheer godhaa meemee namoonni seenanii hadaawwatanii agammadanii qalbiin isaanii haara agalfatu meemee nashidaa ustaaz raayyaa kan biraa kanatti jette tokko jira viidiyoon isaa yeroo baay'ee nu qaqqabee ture baay'ee isaanii dandeessa jechaadha nan beeka isa kan rakkoon qabu isa dandeessa jechuun ustaaz nashidaa ustaaz raayyaatiin yeroo baay'ee miidiyaalee hawaasaa kanarratti hin argina anis nan arga yeroo baay'ee isa qareen kee ajajjiiru kan biraas tokkos jira kanatti dandeessu beektii zeera darbanti mee jedhishi eqara besme rabbi maqaa rabbi jabba diinii dhuma islaamaa beekumsaan jalqaba amantii beekumsaa ifaan namni qaba namni seenaa maksee cita rabbii qaba hadiisa rasuulaa kan sanada jaba amantii beekumsaa ifaan namni qaba kolleejjii caala masgida qaba takka namni qaban achirenni anuma kun je aseena gadama natamannaani ka akka bisalama masgidai kana caalaan deemu wasitti dhaabbatu wantaan obboleewwa hundatti dhammadu waanan jedhama sitta deebi'adhu akka rabbi jecha hunda keessan jaalladhu rabbiin arga ka keessotti gubadhu wallahi lubbuu koo sinirraan kusadhu amma lubbuun jiru isin hin daagadhu yaa bulaa keeraa wasutti dhaammadhu nan dagate rabbi jecha na yaadadhu yoonni na ramate abadan salphadhu yaadadhu na qadhu faaleek nardi sama na tamannaanika akka bisalama salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wantiin beekama kana وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إيجا dhageessanii jirtu sagaleen isaa baay'ee namatti tola baay'ee sagalee ajaa'ibaa qaba gara fuulduraatti illee mucaan kun nashiidaa ajaa'ibaa akka inni nu biraan ga'u abdii guutuudha kanan qabu nus bakka yeroo mucaa kana
gama dandeenyu hundaan sappoortii gochuudha kan nurraa eegamu. Ani immoo wallaahi laaziim keessi koo gammachuu addaati kan inni qabamu. Kalee sa'aatii 10 mucaa kana fidedheera. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi na yeellaasifne nan qaanessine. Rabbi shukuriin saambanii alhamdulillahi rabbil alamin jechuun barbaada. Maaliif yoo jettan sobduun ta'an tokkoffaa kaleessa mucaa kun du'eera innee sobduu taane jaallannee miti dogoggora namatu wal makatee irra deebinee immoo gaa mucaan kun lubbuun jiraachuu isaas deebinee maxxansinee egaa namoonni baay'een egaa kan nu arrabsan jiru kan waan baay'ee nuun jedhan jiru isaanis jaalala mucaa kana qaban irraan kan ka'e waan ta'eef isaanillee dhiifama gaafannee irraa ofii akkana nuuf jedhaniif dhiifama gaafannee irraa mucaa kana rabbii umurii nuuf haa dheeressu rabbii nuuf haa guddisu. Nega mucaa kana haala jireenya isaan gaafadha. Namoonni 1600 daawwachaa jirtan baga nagaan dhuftanii share godhaa gammachuu keessan hiriyoota keessaniif dabarsaa isiniin jechuun barbaada. Meega ijoolleen baay'een kaleessa gaddanii baay'een isaanii bo'aa turanii suuraa keefaa hooyyee namni danuun profile irra kaa'ataa kan turetu jira. Baay'ee bo'aniiru namni danuun bilbilaa tureera namni danuun bilbila kee nagaafataa tureera. Meemee obboloota koo boloota kee namoota bo'aa turan sanaaf meemee maal jettaan meemeeti? Jechuun bo'aa turan ammaatiin duute se'anii baay'ee gaddaa turan warra sii gaddee warra sii bo'aa ture obboleessa kootu du'eera jedhanii warra gaddaa turanii maal jettaan ati? Ana ada gotan gale jarrin barre. Malen duuniyaati. Duuniyaa alhamdulillah rabbil alamin. Meemega nama immoo namoota immoo anas nus dogoggorsiisanii wanna kana akka maxxansinu godhanuuf mee maal jettaan afootu jettaaf immoo mee maal jettaan? Afootu lillaa jettaafi rabbi afootu si jedhu zambii kee rabbi si fadhiisu rabbi si haa guddisu. Meemega nama 6,200 si ilaalaa jira. Biyyoota garaagaraa ta'ee Afrikaa keessaa, Awurooppaa keessaa, biyyoota Arabaa, Awustiraaliyaa, ardii addunyaa kanarra ta'anii si ilaalaa jiru. Ardii meeqa jira? 7 miti? Iddoo hunda garaagaraa ta'anii kan isaan si ilaalaa jiran nu daawwachaa jiran jechaadha. Meemee warreen si daawwachaa jiranii mucaan kun akkamitti jiraata harka qalleessa nuti gargaaruu barbaanna namoonni jedhan baay'eetu jiru jechaadha. Meemee haala jireenya keetii akkamitti akka jiraattu meemee afaanuma keetiin itti madhumeeti. Mee akkamitti jiraattaati? Ergasii nama galuu dhufee. Eessa? Ge'aanaa geeraa. Geeraadha Jimmaan dhuftee moo? Eshi. Dhufee mana magaaluu dhufee naan. Kaameeraa laaliitii si ilaalaa jiru waan ta'eef. Kiristaana wayii salaata nama bitee naan biraa bahee. Annama meelee ciccitaa ilaalee fooqii ilaalee muraayaan kan hojii jamarraa namni ayidiinsi geetti na qabdina kadhattee bira dhibba naa kennan. Deeggarsanatti. Jechuun amma gaa jireenya ati amma fakkeenyaa fi mana namaa taa'u dhuftee jennaani mana hordoftoota amantaa ortodoksii dhuftee teenyaan sagada si dhowwanii? Mana kiristaana wayitii mana hoteela wayii dhufee galee qodaa gootee miiccattee naan sagada mul'atti dabaltee sagaddu naan achiin bahe. Achii baatee maal hojjetaa turte? Raayyaa mana gadee waa yaaltuu naan hidhachi maayinoo jiishi feestaaleen zoolii nagada. Raayyaadhuma qaraatee namni deeggarsa sii godha? Dhibboonni pereema birramu gidoo gidoo keeke. Sii kennaa atoo maal nagaddee jiraataa turte akkan odeeffannoo dhagayetti hojii hojjettadhanii? Duraan listeroon hojjetataa ture amma shariinaa wayii zoolii nagada. Shariinaa maa inni? Feestaalii. Feestaalii nagaddaa? Akkamii eessa jiraatta eessa bulta? Mana kireeffadeen ta'a nyaata bakkeedha nyaata. Nyaata bakkeedha nyaata kireeffattee jiraatta? Birrii meeqaan kireeffattee teessaati? Ji'atti 300 kaffalla ijoollee nama 3. 900 kaffaltu? 300. Jechuun 100 okay birrii 100 kaffaltu jetti. Isin nama 3 taatanii jiraattu nyaata hoomee akkamii maal nyaatta? Nyaata gaa'ummaa shiroo rabbiin kenna nyaanna. Jechuun bakkeedha nyaata egaa manatti qopheeffachuu hin dandeessu? Hin dandeenye. Haa jechuun egaa feestaaliidhuma nagaddee birriidhuma namni sii kennee nyaatta? Meegaa haala jireenyaa keessatti maaltu si rakkisaa ture meemee haala jiraattu meemee? Gurra kana fayyadu bichee na kubdii. Bichuu si gaanam dellaa nama ta'e kan kubdii maal fayyadu? Asi dhukkuba gurra kee moo maal taate? Duruma ka'ee nama sabiyyummaa nama laayyoo iskaanaa guutti moo dhagee naan ajjeegaa. Akkasii? Kan rabbii alhamdulillah jedha. Okay. Mana yaalaa deemtee yaalamteetta? Maal siin jedhan? Qoricha bakkee naaf hattee naani. Sagaleen kee dhaga'amu jedhaa jiru sagalee kee ol kaasa. Qoricha bakkee naaf hattee naa kennite naani bitadheetti na kennan odisuu madideen kanuma rabbiiti alhamdulillah jedhamani. Egaa akkaataan jireenya keetii feestaaliidhuma nagaddee naannofteeti kanatti jiraattu jechaadha. Mana kiraa birrii 300 kaffaltu 2-3 taatanii nyaata bakkeedhaa nyaattu. Meegaa nyaata fa'i takkaa beeloftee agabuu bultee beektaa? Egaa alhamdulillah obsaa baane gaggeessa. Obsaa agabuu bultee beektaa takkaa beeloftee? Egaa coggaarraa natti kaase. Beeloftee moo? Qanii 3. Qanii 3 moo? Waan nyaattu dhabdee moo? Birrii dhabdee?
alhamdulillah ini pecho garanatti gateelka Si dhukkubee agabuu bultee moo waan nyaatu dhabdee? gidisan Abshir bakka rakkoon qabu. Egaa ijoolleen obboloonni koo biyyoota garaagaraa ta'an si gargaaru haala sii mijeessina inshaallah. Egaa yeroo magaalaa Jimmaa keessa jiraattu mee wanti addaa wanti si mudate maaltu jira? Mee wanta ati umurii kee keessa irraanfachuu hin dandeenye? Giidoo gatari kan fayyii jabaatee manas kalee uuma giidoo gatoo jiraatee nyaadhee bula. Egaa jireenyi kee egaa akkuma sila jette nashiidaa Ustaaz Raayyaa Abbaa Macaa qaraatee birrii namni sii kenne walitti qabattee jireenya kee jiraataa turteetta. Amma gaachi utuma jiraattu haadha kee dubbisuuf baadiyya. Mee haadha keef dheengaddaala deemtu waa goote jedhanii deemtee maal goote mee yeroo biyya galtu? Umara bina kile banki jartu wet kabadde birrii baankiitti walitti qabattee ishii jartu wet karibu shani wet di zaiti la fi choko tamu kazi bite fi galu kashi isiidhuma feestaalii nagaddeen ofii keeti agabuu bulaa zayitii fi shunkurtii haadha keetii bittee galte nishaati kee maal siin jette gaaf du'a na kadhatte du'a isii kadhatte rabbi haadha kee umurii isaanii siif dheeressu meemee gaamma gara fuula duraatti meemee otoo haalli sii mijatee maal hojjechuu dandeessa mi'ati umara bina gargaare ammas feestaalin manaannesu barbaadamu waan biraa hojjechuu barbaadda. Rabbiin nama gargaare waa banachuu. Suuqii wayii moo mii maal banachuu barbaadda? Egaa rabbi waa guddaatti baasu. Waa guddaatti sii baasu hawwii qabdaa? Mee ituu amma niyyaan guddaadha. Niyyaan guddaadha mee maaltu sii godhamee barbaadda mee ati? Mee natti mee baasiiti. Wata kunan dhoksin akka obboleessi. Uma suuqii kanayyii banachuu nama barbaade gate. Jireenya sana booda haadha kee gargaaruu barbaadda? Egaa niyyaan guddaadha yoo illee. Haadha keefu mee haadha keef otoo waa qabaattee otoo birrii wayii qabaattee haadha keetii maal gochuu barbaadda? Silaa gaachumatti qallabu suma biratti. Haadha kee jiraachisuu barbaadda ati kee dulloomaniiru? Ammallee ijoollee warra sadii qaban haati koo lama faadha. Abbabbaan kee warra sadii qabu garuu haadha kee situ kaddamata jechaadha. Egaa amma rabbiin gargaara. Egaa mee obboleonni koo mee egaa wanni isaan si gargaaran mee akka isaan si gargaaranuuf mee maal jettaan ati? Umar bina kenne buusanu. Nasiifaa buusanu miti sana booda ati suuqii wayii nagadattee haadha kee jiraachisuu barbaadda. Inshaallah akkaawuntii qabda akkaawuntii kee sila naa kennitee ture anis qarshii 1,000 sii galcheen jira. Mee egaa obboloonni koo akkasii gargaaranuuf baankii Oromiyaa baankii hojii gamtaa Oromiyaa qabda miti akkaawuntii kee maqaa kee amma natti himtaa obboloota kootti siifan kenna akka deeggarsisii godhamu nan kenna amma koomentii jalattis nan barreessa. Sana booda deeggarsisii godhamee garee wayii ijaarree haala sii mijeessine magaaluma Jimmaa keessatti suuqii sii bannee akka hojii hojjetu sii goona ishee. Amman koomentii jalatti akkaawuntii kee kana barreessutti mee nashiidaa Raayyaa isuma jalqaba jettee irra naa deebiifis jalqaba jettee mee ijoolleen obboloonni koo namni gariin nama 7,100 daawwataa jira amma namni reefu dhufu kun akka si dhaggeeffatuufi sagalee kee sirriittoo qabiitii nama obbolootuma keenya ishee sagalee gasiin aduuchee jedhi isin janii si duchanii meera deebiitii sirriitti jedhiif meeme. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارانا من جيب أرجع ولينودي نانو دابيكم سافروا ما بولكودي كاي وليكودي شري وليكودي كامي باي باتي إبليس نجمدي خجيم هدوكم يكين تايغدي باريني فوكي زامباريدي مؤمن نفانا بشيطاني بارودي Ishanto de mota ibidda mota sobatu miyahe dugana magode ya rabbi kenya malu itti deebitaa fi maqaa kee naa maqaa kee Abrar Nazif itti fufi nashiidaa jalqabarraa kaasii itti naaf fufi itti fufi Bismillahir Rahmanir Rahim bara namni jibbe arga walinode naannoo beekumsa firoomaa wal qoode khayrii walii qoode sharrii walii qoode qaumii baay'ifate ibliisni gammade kijibni dhugoomee akkiin taa'e gadde bareenni fokkisaan bareede muumin afaan dhaabee sheeyxoonni baroode bishaantu deemota ibidda daamota sooratu mi'aahee dhugaa nama goode yaa rabbi keenya maaluma nu goode maaltu dhufa boode yaachiftuudha jamaa ittiin nu milkeesse ajab jeroo duniyaa wama ajaa'ibaa hundinoon fiffiigaa hundinoon taabaa gariin akkee dhaaban kan akkee dadhabaa yoo qalbiidhaan laallee wama nama dhibaa jedhama tola binzilee fakkeenyaaf waa lama bitatee gurgurata qabaan lamaan sun jannataa yookaan hiyaasaabaa
Azamnis tola meteta bachuka. Warabin do wimde jachuka ba. Kunooti majirra yaadera gababa. Jiru balli facun kurse walle ba. Inno naman dizo kesa nama kuka. Ahya dubbi akeka. Amma yomno fama itinu milkesi. Allah rahman takbir. Allahu akbar. Matu andi shibir. MashaAllah. Ega Abdi. Ega galatoomaa isiniin jecha ega akkaawuntiin obboleessa koo yookaan Abraar Naziif jechaadha. Baankii hojii gamtaa Oromiyaati miti. Baankii hojii gamtaa Oromiyaa tokko barreesseen jira akkaawuntii isaa koomentiidhaan irra deebi'eessiniif hima. Tokko duwwaa yeroo afur jechaadha. 10,000 jechaadha. Tokko duwwaa yeroo afur 46 52 duwwaa tokko 42 Abraar Naziif baankii hojii gamtaa Oromiyaa qabadha. Koomentii jalatti isinii baaseera. Irra deebi'ees nan maxxansa inshallah rakkoon qabu garee isin ijaarra jechaadha obboleessi keenya kana gargaaruuf. Namoonni 17,000 laalaa jirtan akka deeggarsa gootaniif 1,000 46 52 duwwaa tokko 42 jechaadha. Deeggarsa akka gootaniif akkaawuntii obboleessa keenya kanaati jechaadha. Egaa baay'ee gammachuu guddaadha kan natti dhaga'ame jechaadha obboleessi keenya kan argachuu keenyaaf dhiifama al tokko. Egaa galatoomaa ulfaadha hundumti keessanii akka deeggarsa gootanuufis abdii guutuudha kanan qabu. Fidee dhufeen jira obboleessa keenya kunoo qaamaan jira alhamdulillahi rabbil alamin. Namoonni baay'een keessan karaa keessaatiin na asoofsiisaa turtaniittu akkaataa ittiin deeggarsi godhamuufii qabu na gaafachaa turtaniittu. Kanaafuu galata guddaa qabdu jechaadha. Gareenan ijaaraa akkaawuntii isaa 1,46 duwwaa tokko 42 irratti baankii hojii gamtaa Oromiyaa Abraar Naziif jettanii akka gargaartaniif garee ammuma nan ijaaree keetan karaa peejii kiyyaatiin nan maxxansaa sana booda hin deeggarraanii nagada qofa miti ati barnoota kutaa meeqa baratte mee? Afur qofa moo? Egaa biyyatti badaa baraatama horii dhaqaa egaa qonnaa qotaadhaan nuti. Qonnaaf hojiidhaan kan isaanii isin biizii isin godhanu. Sana booda barachuu si dhowwanii akkati barnoota baran. Egaa alhamdulillah xumma tokko jalaa barannee dubbifama barreeffama beena quraana kana dabbinuu fageecha. Kutaa afur qofatti dhiiste meetu amma haalli sii mijate barnoota kana itti fuftee barachuun barbaadda? Halkan barataan quraana qaraa. Ganama yeroo sii murtaa'u barattee amma ta'e immoo hojjettee galgala quraana qaruudha kan barbaadde. Maashaallah rabbi sirraa jaalatu rabbi si haa gargaaru. Kanaafuu haala sanaan egaa akka namni si gargaaru gochuu haala sii goonaa namni si gargaara jechaadha. Meemee obboloonni koo na jara jirtan jechaadha. Namoonni irraa baataniittu namoota 6,400 qofatu amma daawwachaa jira. Namoonni daawwachaa jirtan galatoomaa ulfaadhaa rabbi sinirraa jaalatu. Obboleessa keenya kana jechaadha gargaaruu qabna jechaadha. Anis bukkeen jira waan isa barbaachisu haala ni mijeessinaa fi akkaawuntii isaa kunoo maxxanseen jira koomentii jalatti kaa'een jira ammas itti fufeetan nan fide jechaadha. Gargaaruudha kan nuti qabnu mucaa kana hanga humna keenya biraa hafuu hin qabnu jechaadha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Namoonni baay'een egaa booda deebitanii akkasiin maxxansitan abdiin qaba. Inni kaan egaa yoowwana abdiitu du'ee achi boolla keessatti liivii waraabaa jira moo mucaatu ka'ee naan liivii waraabamaa jira namni jedhu gaa hin dhabamu. Waanuma maraafu anis hin duune alhamdulillah lubbuudhaan hin jira mucaanis hin duune lubbuudhaan jira rabbi umrii nu haa dheeressu lubbuu keenya addunyaarra nu haa tursu. Egaa galatoomaa ulfaadhaa hundumti keessanii meemee waan akkan odeeffannoo dhagayetti waa'ee fuudhaa fi heerumaa kanallee bada qaraateedhani meemee naa qareef ijoollee obboloota kootiif. Meemee jedhiif. Akkamiin heerumna jedhan. Yoo nuti argate ijoolleen dargaggeessaa ababbaaf deekoo qaraxaa jabeessaa ultuma jaljeessaa yoo wajjin rafa maaluma balleessaa sirama mana. Meemee jechuun akka dhiyaatiin immoo keeree caatiin. Nada Abdullah Fan kaatu, na argannaan irraan kaatu, qabeenya keessan ramana nyaatu wargeessan kana baga qabeenya. Qoy amma fakkeenyaaf qaraxee jechuun maal jechuudha maalirraa keeti kan jedhame. Abbaa baadhatti birrii amalli isaanii ilmoodhaan arganii. Kennaa namni kuma lama sadii yookaan tokkuma tokko itti kenne. Jechuun fuuchuudhaaf yeroo inni marga ergatu moo? Qarata jari immoo itti jabeessu qabeenya qabeenya itti jabeessu. Amma fakkeenyaaf yoo an fuudhuu jedhee an fuuchuudhaaf jalqaba qabeenya qabaachuu kootu ilaalama. Yoon qabeenya dhabe fuuchuu hin danda'amu.
Rabbiin biratti immoo isuma rabbiin maratinaa abbaa dura ergatii kennaa jira. Rabbi gaa mee agaa yoo qara'uu baattis mee wanta itti dhageesse jira mee fakkeenyaaf amma gaa amma namni birrii qabu qaraxatti baay'iseeti kan inni fuudhu jettee tamti amma fakkeenyaaf birrii tokko illee nabi fuudhuu danda'u akka shari'aatti mee maal beektaati? Akka shari'aatti qabeenya qaba rakkataa hin jirinaa uma rabbi abbaa dura ergatii kennuudha. Agaa akkan dhageette jechaadha yoo dogoggoruu baadheen qaraanee dhiifama naa godhaa hordofaa jirtan illee rigaadhaan illee namni fuudhee jira miti. Sirrii anti ustaas? Kan warra namaatti nu dhiisaa jechuudha. Warra namaatuunis hin ta'u. Hin ta'u. Miti? Rabbiin biratti isin qaramtuu biratti badana. Isin qaramtuu hidhamtuu biratti fayyadu. Namni nama akkasiitii meemee nama warra nikaa hidhamtuu fudhatee badu mee maal jettaan dhaamsa akkamii dabarsitaaf? Yaadu qala qabrii maaliif saddeetaa jechuudha. Raayyaa qabeenya isaa kan dhiyeeffatu waa'ee tasawwajuu tasawwajuu biddiin fuushishuu fuula fuulli rabbiin argaa kanii waan beeku qareetti. Rabbi si arga. Abshir. Emeegaa obbolooti keenya biyyoota garaa garaa jiran lakki sidhu qubee maal ta'e moo hin rifatte? Ishi dafi hin turiin ishi dafi hin caa'e kottu. Hin turiin dafi ishi haasaadhuma irratti haasoftutu jira. Egaa mucaan kennaa addaati kan inni qabu kennaa baay'eedha quraana illee hin qaraane baay'ee ajaa'iba wallaahi baay'ee nama bashannansiisa yeroo haasawusii jecha rabbii immoo keessaan hambisuu yoo maalu dhufe dukkana qabrii maalan ibsadhaa biraanaaf wallaahi maaliif sodaan rabbii keessoo isaatti uumamee jira jechaadha alhamdulillah rabbi sodaa rabbii kana keessa haa tursiisu keessa haa bulchuu jechuun barbaada baay'ee namatti tola mucaan kuni maal jechuu barbaadeetanii hin beeka wama hunda amma fakkeenyaafi akkamittiin haadha ofii akka kaddamachuu qabu ofii isaatii guyyaa sadi agabuu bulee birbaata malee bulee cuggaaraan itti ka'ee dhukkubsatee haadha isaatii garuu soomayikaa baranaa kanatti jechaadha. Shunkurtii fi zayitii bitee fi gala alhamdulillah rabbil alamin ilmoo akkasii hunduma keenyaaf nuuf kennu mucaa qalbii qabeessa akkana du'atti farrisnii jirra wallahi azim baay'een ofitti gaddeen jaallannees miti kan maxxansine kaleessa an dhiifama sin gaafachuufani wallahi kana mucaa kana dhiyeessicha baay'ee keessi koo jeeqamaa ture amma reefuun gammachuu qabaan alhamdulillah rabbil alamin wallahi hedduudha kan natti dhagaame baay'een gaddeen kaleessa maaliif mucaan kun akkas dandeettii inni qabu situun beeku du'uu isaatti baay'een gaddi du'eera jedhamee innaan jecha garuu lubbuun yeroo jiraatu immoo nama danuu rifachiisneerra namni danuu maxxanseera bakka kallattii garaa garaatiin baay'ee jeequmsa hedduu keessa turre garuu wama maraafuu mucaan lubbuudhaan nu jira alhamdulillah rabbil alamin inni rifates gammachuu taqayyaramuu fi rifataafuu irra deebi'ee dhiifama sin gaafachuun barbaada afoota kanaa jettanis nan barbaada sirri faayiseera garuu sanaaf miti kan kana godhe siqinatti akkasin yaaddan laayikiif koomentiidhaaf miti homaanan fayyadu ana kanaafuu dhiifama naa godhaa siniin jechuu barbaada afoota kanaa jettan hin barbaada irra deebi'ee jechaadha akkuma waadaa sinii galee mucaa sinii fideen jira jechaadha anu umurii koo keessatti yoo hanga humna kootii waanan jedhe galmaan ga'uuf hin deema waan dubbadhe galmaan ga'uuf hin deema namni sobduu akkanaa hin jedhu hin barbaadu namni akkanaa arrabsu hin barbaadu maaliif dogoggora yoon hojjedhellee na gorsuudha kan namni qabu dogoggora korraanis deebi'ee barachuudha kan qabu namni kamuu yoo yaada yoonaa kenne yaada sanan fudhadhaani kanaafuu kana qofa osoo hin taane garuma fuulduraatti illee jechaadha na wal arrabsuura wal gorfachuu miti kan nurraa eegamu miti kanaafuu gaa akkasiin siniin jechuu barbaada mucaan kunoo dhufee jira meegaa mee maal jettaan mee obboloota keenya si daawwachaa jiraniin sagalee keerra deebii fidiif meeme. Uumaan ergasii egaa siini meemee ati kaleessa gaa odeeffannoo jechuun namatu information odeeffannoo wayinaa kennee maal abdii mucaan akkana sagalee raayyaa qara'uu makiinaa turukutee du'ee naan jennan badaa gaddee namoota nuti bilbilee ka'ee post godhee maxxansee namoota durdanuu an rifachiiseen ture beektaa meemee ijoollee kana fuulduratti afootu naa jettaa. Afootii lilla. Rabbii jettee ishii ulfaadhu galatoomi rabbi sirraa jaallatu akkuma zambii kunaa dhiiste rabbi zambii keessiif dhiisu. Egaa mee obboloota keenya nu daawwachaa jiraniif fakkeenyaaf akka addunyaatti mee dhukkubni ho'i dhufeera moo dhufee miti? Dhufeera. Maayini? Balaa rabbiitiin ka koronaa. Koronaa namti mee obboloonni koo keenya kun akkasi gargaaranuuf nus anasis rabbii akka balaa kana jalaa najaanu baasuufi mee du'aa inuu. Dhukkubni hin badaa. Rabbi wallaalee daangaa darbeenaa rabbiin aalee darbee. Malee dhukkubni hin badamti. Rabbi yeroo dhukkuba fidu maal jala buusa? Gizee dhukkuba fidu.
dawaa jala buusa miti rabbi. Dawaan immoo toobaa. Toobaa. Wanjala ergasii balleessan dhiisu. Miti dhageessanii joo rabbi dhukkuban fidaa. Rabbi dhukkuban fidaa dawaan isaa immoo toobaadha jedhamu caan. Akkasii? Waaw ajaa'iba agartanii dawaan kiniinii miti marfee miti dhala. Toobaa godhi baay'ee wanjala hojjetu. Sababaa moo feeggadda. Muka dhiifama neetworkiin citeera. Iskiriishuutii godheera. Jalqaban goone? Egaa dhiifama neetworkittiin irra bashaa jirti rakkoon qabu gara xumuraarra jiranus rakkoon qabu jechaadha. Meemee dhukkubni kun dhufee jira. Rabbi dhukkuba buusee maal dawaan isaa maali jetti? Toobaa. Toobaa gochuudha. Yoo toobaa godhe deebi'aa rabbi namirraa. Maa yaadadhaan nama dangaa dabarsee rabbii wallaati. Miti? Meemee egaa obboloota koo gara fuulduraatti si gargaaraniifis anaafis siifis hunduma keenya meemee du'aa inuu kadhadhu akkuma beekutti. Ajana bau. Amin. Ajana bau. Amin abush. Nagadani kasaru. Rabbi zina nasar. Amin. Allahumma salli. Wasallim ala sayyidina Muhammad. Ede tan fit ede ajana bau man yatan ajana. Hunduma miti? Ade du'a inni mundi do man yati qaba ajana bau. Hunduma fakkeenyaaf obboloonni koo biyyoota Arabaa keessa ta'anii dhukkuba hamaa keessa jechaadha. Mana namaa keessa gugguufanii utuu biyya qabanuu utuu ciisanii buluu danda'anuu biyyoota Arabaa keessa biyyoota Ameerikaa keessa Awustiraaliyaa keessa biyyoota garaagaraa keessa ta'anii dhukkuba hamaa kana keessa ta'anii kaleessa sii bo'aa turani badaa sii gaddaa turani meemee isaaniin mee maal jettaan ani tu ana ta'e waan an jedhuun nan beeka mee maal jettaan ati. Sanaa gaddani. Afoot jedhaaf kan rabbi umurii deeganu du'aa naaf akkaasan umurii deegnamu. Isaaniif haa ta'u maal kadhattaaf. Jedhamu ajana bau jedhee ajana ka'u. Kanuma gaa. Dukumna marra deemu. Kanuma miti egaa kanuma kan barbaadamus wallaahi azaana ka'u ajaana bahu dhukkuba zabanaa rabbi najaa nu haa baasu rabbi najaa sin haa baasu jedheera mucaanii anis kanuma malee kanan jedhu kan biraan jiru egaa irra deebi'een akkaawuntii obboleessa koo kanan sin yaadachiisaa 10,000 46 52 duwwaa tokko 42 fuuldura irratti jira akkaawuntiin kun mul'ata oliin deemu idduma tokko dhaabataa jira akkaawuntichi kanaafuu Abraar Naziif baankii hojii gamtaa Oromiyaati deeggarsa gochuu fi qabna mucaa kana bira dhaabachuu qabna anis nan hordofaa akkuma kaleessa waadaa sinii galee sa'aatii 10tti mucaa kana fudhee dhufa jedhee kunoo fudhee dhufeen jira boriiftaanis mucaa kana bira dhaabadhee hordofee ammas yoo rabbi jedhee suuqii bannee fi waan inni barbaadu goonee fi liivii fidee yoon isin agarsiisuu baadhe an abdii miti inshaallah yoo rabbi jedhe rabbitti nu aaga'u jechaadha rabbi dhibee zabanaa kana nurraa haa qabu hunduma keenyarra biyya keessas biyya alaa warra jirurra rabbi hamaa nurraa haa qabu hamaa ammaataa dubbatee dubbachiisa nuti giidoon qabnu waan ta'eef giidoo kan qabu rabbi kanaafuu dhukkuba kanas dawaan jira yoowwan Sheekh Abdul Karim neengadda akkas jedhani dhukkuba kamiifuu dawaan jiradhan isa zinaa barbaadu warra afur geesseeradhan rabbi si caala beeka wannati barbaadu Sheekh Abdul Karim si caala beeka rabbi waan ati barbaadu si yuuni uume waan ati barbaadu wallaala rabbi si uume miti fedhii kee immoo hin beeka si uumee kee fedhii kee wallaala miti rabbi warra afur sii kenna warra zinaati warra kamriis bakka buuse waan inni dhugu waan inni barbaadu darbee dhukkubas yeroo uume jedhu dawaasa jala kaa'ee jira garuu koronaan kun maal yeroo baay'eellee wala lokootiin an ibseen ture yeroo baay'eellee dhaameen ture abaarsa rabbiiti amma fakkeenyaaf akkuma yeroo darbe sinii kaasee ture HIV irraa kaasee Iboolaa laalladhee kaansarii fideen hanga koronaa kanatti illee waa wal qabsiisee bifa walalootiin sinii dabarseen ture tokkoffaa zinaan dalaginaa jedheera rabbi amantaa ortodoksiitiinis amantaa musliimaatiinis namni kamuu warra isaatiin alatti waan nikaa hidhateen alatti nama kamiyyuu faanaa walqunnamtii saalaa raawwachuun zinaadha amantaa kamiinuu akka hin eeyyamamne beekamaadha. Sana goonee jennaan an rabbiin wal qixxeessa ani saayinsii kana hin qaqqabna saayinsiin booda kana kan nuti dhufte saayinsiin jechaadha kan uume rabbi jalqaba kan waa hunda nuuf fide jechaadha kanaafuu walqunnamtii saalaa seeraan alaa yookaan zinaa goone jennaan HIV dhufe maaliif dhowwee ture rabbi jalqaba dhowwee ture waan ta'eef goonee dhibee kanaaf dawaan dhabamee hanga ammaatti lubbuun namoota baay'ee darbaati kan jiru. Isarraa barachuu dadhabe uummanni ajaa'iba uummanni keenya ammas ittuma jira ammas deebinee ammas waan halaalaan taane hin nyaatinaa kotte duudaa kana hin nyaatinaa waan halaalaa kaa'eera rabbi waan nuti nyaachuu qabnu hoolaa reetti hindaaqqoo nuu kaa'eera rabbi nammoo hoolaaf hindaaqqoo dhiisee maal nyaate qamaleef jaldeessa nyaate saree nyaate jennaan iboolaan nutti dhufee iboolaa qorichisaa dhabamee iboolaan dhufee jechaadha. Namoota baay'ee dhiiga afaanii funyaaniin gurraan yaasee namoota baay'ee fixe jechaadha.
HIV fi Ebola nami barachuu jechaadha. Egaa rabbi nami barachuu dide maal godha? Nama hin amatinaa jedheera rabbi. Nama amachuun sirrii akka hin taane, maqaa ol balleessuun sirrii akka hin taane, amantaa akkamiyyuu keessatti waan akkasii jira jechaadha. Didee namni oduu odeessee jennaan kunoo dhufeera ankanumaan wal qabsiise waan biraan dubbadhaan rabbumaan wal qabsiise. Kunoo dhibee afuuraan daddarbu nutti fide rabbi. Dhibee afuuraan daddarbu nutti fide namoonni baay'een dhibee kanaan gaaga'amaa jiru addunyaa raasaa jira. HIV irraa barachuu dadhabne, Ebola irraa barachuu dadhabne, Corona irraa yoo barachuu dadhabne gara fuulduraatti immoo ijaan ilaallee waan keenya waan hin taane waan halaalaa waan hin taane ijaan ilaallee dhibee ijaan nutti dhufu rabbi nutti fiduunsaa waan hin namne shakkii kana hin qaba. Wallaahi shakkii kana hin qaba. Kana jala rabbi najaa nu haa baasu suma dhugaa jechuun barbaada. Kanaafuu bakka jirutti keeriidha kan nuti walii yaaduu qabnu, jaalala kan nuti walii yaaduu qabnu, dhiifama kan nuti walii gochuu qabnu. Haasaan sinitti dheeressee akka jaarsaa gorsa sinitti baay'isee afootu naa jedha. Meemeega ingoo lamna akkaawuntii kee irra deebi'ee ibsee fi kee naashidaa naa qaraataa fi obboleessa keenya kan egaa ustaaz Raayyaa lammaffaadha. Mucaan kun Abraar Naziif jedhama. Dhalataa godina Jimmaa kan kaleessa du'eera jennee bu'aa oollee rubbuudhaan jiru. Raayyaan xiqqaan kunooti na bira jira. Namoonni gargaaruu barbaadan angaree sanan ijaaraa lakkoofsi akkaawuntii isaa kunoo koomentii fuuldura keessanitti argamu. 10,010 46 52 duwwaa 42 irratti gargaarsa gochuu fi dandeessu. Abraar Naziif baankii hojii gamtaa Oromiyaa jechaadha. Sagalee koo kanallee kuttanii waliif erguu ni dandeessu jechaadha. Kanaafuu ulfaadhaa hundumti keessan nashiidaa irra deebi'ee yeroo lama sadii nashiidaa hundumaa sila jette isa qaraate sanas irra deebitee naa jettaaf ijoollee nama 3,800 silaalaara. Itti siqiitii sagalee kee ol kaasiiti. Sagalee kee sirriitti ol kaasi. Eesuma jalqaba jettee kaatee hunduma sadanuu irra naa deebiifishi siyaa dhaggeeffatanii. Dhaggeeffadhaani. Namni jibbee argaa waliin oodee naannoo dhaabbee kumsaa firoomaa wal qoodee kayrii walii qoodee sharrii walii qoodee qaamee baay'ifate ibliisni gammadee kijibni dhugoomee akkin taa'e gadde baroonni fokkisaan bareede moomin afaan dhaabee sheeyxaanni baroode bishaan ture motaa ibidda dhaamotaa subbatu mi'aa'ee dhugaan nama goode yaa rabbilee keenya maalummaa nu goode maaltu dhufa boode koronala yaa jibtuudha jamaa ittiin nu milkeesse yaallama bara namni jibbe argaa waliin oode naannoodhaa beekumsaa firoomaa wal qoode kayrii walii qoode sharrii walii qoode qaamee baay'ifate ibliisni gammade kijibni dhugoomee akkin taa'e gadde bareenni fokkisaan bareede moomin afaan dhaabee sheeyxaanni baroode bishaan ture motaa ibidda dhaamotaa subbatu mi'aahee dhugaa nama goode yaa rabbilee keenya maalummaa nu goode maaltu dhufa boode yaa jibtuudha jamaa ittiin nu milkeesse ajab jiruu dunyaa bumaa ajaa'ibaa hundinuu fiigaa hundinuu taabaa jedhe kaffalli mana miila ciccitaadhaan fooqii ilaale gariin akkee dhaabaa kan akkee dhaadhabaa yoo qalbiidhaan laallee hooma nama dhibaa jedhe makiina manaatti bizeelii ilaalee niyyi waa lama bitatee gurgurata gabaa jedhe lama sun jannataa yookaan ni azaaba yoo araamate azaaba yoo alalate jechuudha azaabnis tolaa miti taabbachuu qaba. Warabbiin dhowwee hunda jechuu qabaa kunootuma jirra yaadeera gabaabaa fooqii ilaaleeniyye jeruu balleeffachuun cunqurse balleebaa innoo naman dhiisuu keessa nama kuukaa ayyaa dubbii akeeka amma yoomnu famaa ittiin nu milkeesse. Ishi mimi. Marratti immoo eqara besme rabbii kaamaa kaa rabbii jabaa deenii dhuma islaamaa beekumsaan jalqabaa. Amanti beekumsaa ifaan namni qabaa iddoo jettee darba. Ifaan namni qabaa kolleejjii caala masgida qaba. Takka namni qabaan achirini anuma kun masgida aseena gadamaa natamannaan akka bisalamaa. Kana caalaan deemu wasitti dhaabbatu waan sitti ma wantaan obboleewwa hundatti dhaammadu waan anjir jedhama sitti deebi'adhu. Akka rabbi jecha hunda keessan jaalladhu jedhe rabbiin arga ka keessotti gubadhu wallaahi lubbuu sinirraa gusadhu amma lubbuun jiru sin hin dagadhu waan sitti dhaammadhala yaa bolaa keeraa waan sitti dhaammadhu nan dagate rabbi jecha na yaadadhu yoonni na raamate abadan salphadhu
yaadadhuna kadho khaliq nabdi sama natamannanika بالسلامة تكبير الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.